Abo calli so boleso. Oromiyaa keessatti du'aa Du'a jira. jirti intalti Maal calli so ijaa boleso. tokko lammii biyya irraa buqqa'ee ta'a. Dhaabi Aduutu. dubartii takka baraaruun Usman asli fidi. dubartii takka baraaruun bar waan guddaa boleso. Maa kana jettaati. Ibiddi Mucattii du'aa jirtu. Ibiddi kanuma bu'ee bu'aa jedhanii Aduutu. ati saafi atis akkatti asalitti qofatti hin xiyyeeffatanii haati faadhee biras dheeyte miyyooni. Abdallaati immoo haduutu keessattuu dubbiletti ta'e akkanan jettu tasgabbaa'e ishee biroo tasgabbaa'e jaalalti nama dura of jaalatu of jaalatu nama tokkoffaa qarqaarsa nama walta'e nama qarqaara gaafa qarqaartu feemasii kanatti illee yoo hirkisaa walaleemu fakkeenyaa fi feemasummaa vaaraa romanni isaas waan qabu hordoftoota hedduu fi achirratti namoota hedduu argattee qarqaaruu danda'anidha kan jedhu malee namni amma fakkeenyaa fi namuu qarqaarsuu hin danda'a beekan qarqaara hawaasa waan ta'eef. Laakiin garuu immoo tokko nama kana gartee yoo dhugumaan miidhaa isii kun keessa ka jiraattee ka himatu taate guyyaa mee qoy miyyoo sanin fide dawwalee fi dhufaa qoy yoo dhufte yoo dandeetti fidi. Okay. Sa'aatii itti qabanii guyyaa itti qabanii fi itti godheera anillee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha sheerii itti godhaara. Ila ani maa seeta nama tokko irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane waan dandeenyuun mana kiyya kanatti illee fidee walitti qabaa fi ture. Wanni walitti qabe sun wallaahi bilikoosii yeroo takkitti ofirraa kafalte dhugaa rabbii. Dhageeffadha. Usumee maasii fakkaate mucattiin tun 500,000 miliyoona tokkoon gargaarsa mana amma bosona baaleefaatti mana asliifaatti kennaa turte. Gaafa fayyaa qabdu. Dhageeffadhu mee. eessaa kan itti liibiyaa teettamu? Duraan hojii gaarii qabdi dur jechuudha. Dur hojii gaarii qabdi eegisiin fayyaa dhabde haramni biyya sanii ofirraa gaddarba. Kuni waan amma bosona baalee poostii godhaa ture dhayitee ilaaluu dandeetta maqaa isiitiin. Dhayitee ilaaluu dandeessa. Ana amma bosona baalee yatti argee jira jechuudhaan. Si galee. Kanaaf pelees gargaaraanii adaraa rabbii. Mucattiin tun miskiina keessaayyuu akkuma arsiittuu kadhattee abboo du'ee jira. Qaata lallabadhaa akkuma arsiittuu natti birmadhaa jechaa turte mucattiin tun dhiiga kana akkana gayyaasaa jechuudha. Wallaahi laaziim namni obboleettii qabu mucattii tana hin beekullee namni obboleettii qabu dhugaa rabbii mucattii sana guyyaa qabee fi silaa irraa hin amma yoo gargaaran rakkoon qabu akka akkanaatitti akka arsiitti akka maalitti jechuu dhiiftee silleen qarqaarsa barbaaddee akka oromootti abbaan rabbiin laaffisee afaan oromoo dubbatu namni obboleettii ofii jaalatu namni hunduyyuu ka danda'e biraa dhaabatu garuu immoo dhageeffadha tokko amma laal namni gaafa qarqaarsa qabaniif sanitti yeroo isii eeggattee nama san keessodhaan dubbiftee sa'aatii jedhanii sanitti argamte yoo jenne feemasoonni kunillee waa shakkaluu barbaadan si galee jarrillee waa barbaadan waan ta'eef namni akkasitti si waan san galmaan gahee dafee si maal gochuu danda'u hin jiru waan akkasii san irratti illee waa hundaa itti manii rabbumaa itti jira kan qaalitti kana hin kaaftan. Kana amma bara argachuu dandeetu amma namuma kanatu saallee yoo itti qaban ibsaa amma ibsaan beekam fakkeenya waan miidiyaa kanaa yoo jiraatte bartuun amma yoo jiraatte qaama sanuu dhiiga tufti beektaa osuma yoo jiraatte duun ooltu wallahi duun ooltu kan shakke samoonni kan hin agarre garuu biiziin abbootii injirti kalee na jala dhufte kalee injirti waanuma godhuuf wallaaleetumaan jallise kalee dhufte irti na bira maal alteetiin durumaa inni beektan jira kenna dhagee hawaa tokko siima ibsa wallahi qarqaarsi kun baay'ate namni xiqqaan kun dhufee keessatti himatuun aslii mubaarakii kana bira nu geessidhanii aslii kana faallee yoo itti geessite yoo mubaarakatti illee geessite guyyaa akkanaa qarqaarsa jira amma sabti dhufu kana faarratti guyyaa qarqaarsatu jira ammallee mucattii takka biyya keessa naannoo wannoo kana keessa yuunivarsiitii maal keessa jedhani mana aslii kanatti qarqaarsa himaa turre himatan hatta wal ga'anii nama meeqan dhufanii jechuu Amaaraa fi Oromoo marti namni achitti wal ga'anii mana aslii goonanii dhufan. Ammas immoo takka kaleessa mubaarakiin bira dhuftee gastii isaanii nagaa jetteeni kalee lamaan obboleettii jira wannoo taateetiin kalee itti qayyaruudhaaf miliyoona 3 nagaa gaafatan jette. Miliyoona 3. Bara boo qarqaarsuma bardachiin kun guutuun bara boo yaa rabbi ya wallahi billahi nama sodaachisa. Laakiin garuu tana rakkoon qabu bira dhaabbanna. Hagam isi barbaachisa achi keessa bahuuf hagam barbaachisa saafii hagam barbaachisa meeqa barbaadde? Oma mucattii gaafa kaan guuranii achi isii baasan san barbaachisa kaa doolaaruma 8,000 bar wanni isii barbaachisu. Wanni amma mana yaalaatti isii gaafatan doolaara 3,000.
Wanni immoo isin barbaaddu wanni isin as keessaa na baasan jettee bo'aa jirtu doolaara 8,000. Doolaara 8,000 jechuu barusme. Kuma 800. Oh ilaha. Kuma 800 jechuudha. Kuma 800 jechuu kiyya. Tekka shoora kalaas. Miliyoona 8 waan jettu miliyoona 8 isa fuudhanii godhan. No. Kuma 100 aga miliyoona doolaarri wannotti akkasitti nama dhufa. Qarshii tokko akka jira miliyoona. Miliyoona jechuudha. Laadhuus mee amma baay'ina keessa osoo akkuma goote bakka magarteetiin namoota hunda irratti hirmaachifne mujattii tana agartee silaa kan nama baraaru. Kalaas waan xiqqoodha kan mallaqa xiqqoodha kana bar sa'aatii muraasa keessatti walitti qabuuf hin danda'anii bar. Haye. Daba maal taate? Kanaafuu rabbi keerii haa godhu hundumti keessanuyyuu gargaaraanii bilees. In gargaara inshallah in gargaara. Dooraallee Qaba bare ilunni goma qaba ilunni bar guyyaa akkana qabe achirra si gargaara jedhee qameefi harkaan addaa hafee beeki. Doolaara 8,000 jechuun 8,800 fi doolaara 8,000 jechuun akkas dhagaa. Oh, ayam Afrika. General akkamati? Nagami? Nagaketi? Nagara, kayf akkamati? Nagaa wallahi. Maal irra jirtan silaa waa mucatti sarara haasaa jirtan moo akkami? Hin beektaatille mucatti? Kana dura baaliyyoo tokko wannaa jechaa ture sii galee irraa dubbachaa ture sii galee baaliyyoo tokko hin beektaami? Ni beeka. Kana dura irraa dubbachaa ture sii galee ji'a lama dura moo akkas dura irraa dubbachaa ture achas hin agarreen illee sii galee hin beekaan hin mucatti achi jirti. Liibiyaa kana jirti. Ati Liibiyaa jirtaati? Akkas wallahi. Ani Liibiyaan dura malee bakka biraa irraa. Ati Afrikaa artan beeka bakka jirtu. Alaabaa dhaggeeffadha aboo rakkataan baay'atee rakkataa hunda isaa rabbiin biraa dhaabbatu kanama dhaabbatu rabbii namarratti illee fokkos gootanii yeroo baay'ee kadhannaa rabbii irratti deeffadhaati haga dandeetanitti riskii bara biraatiin carraaqa malee wallaahi miidiyaa kana fuula namaa dhaabee rabbiin isin kadhachiisuu isin yaadatu maaliifi jireenya sitti dhibbata buleessu. Jattiin finna guyyaa itti nuu qabi baluu guyyaa itti nuu qabi boraa ta'uu booda haa ta'uu akka goone finna itti bilibillee. Mana kiyyatti moo? Obboleessa mana durriyeetitti maaltu nama gargaara? Manni kiyya mana durriyeeti, mana baalageetitti waan kennu namni bakka namni watti waa kennu dhaqaati kenna. Ani mana kiyyatti maaltu waa kennaa miti obboleessa. Uummata namni 200 kun qaba rooza baalee tana fooloo 10,000 ol galcha. Sapiraayizii qaba jette. 10,000 yoo galtu. Nama 30 meeqa fi meeqa qaba. Koy dhagaame. Nama 200 jala jirtan kun wallaahi yoo dhugumaan isin dhugumaan na jaalattanii yoo borfitee mucatti sanillee sappoortii ka goositan taate yoo roozaa tan isin namnummaan 200 jirtu kun fooloo goote dhugumaan Oromoo na jirtu na jaalatte. Yaada keessan ilaala amma fooloo godhaa. Koy beekareet fooloo isin ilaalla. Amma fooloo godhaa hundi keessan 10,000 galcha. Nagarsiisa abona jaalatan nama 16 geettan. Warra asirra jirtan illee fooloo godhaa jetti fooloo isinii deemu. Warra asirra jirtan guutuu. Gattu qeeraa warra barkaa kanaa fooloo godhaa hin goone. Gammada Saafi isinillee fooloo godhaa. Fooloo godhe Abdallaan fooloo godhe Sabaaf fooloo godhe Liinaa Walloo Mastar fooloo godhe Ramzaa fooloo godhe Wantiyyaan fooloo godhe Ayam Afrikaan fooloo godhe Maayike maa fooloon godhe Saafi ati Saafi maa fooloon godhete Saafi fooloo waan godhinatti. Inni feemasa. Fooloo godhe warra Saafi. Wariyaa. Aboo Saafi. Ngora delis. Aku undi kese. Nama galteerti jabaadhaa galcha laal galcha laal Ramzaa gartee garee mana keessatti kadhannee dadhabne galchanii amma laal. Galtee namni najibba kuma meeqa galte? Nama lamaa bakka qaba fooloo godhaa. Qaqqaba. Namni lamaa dabala maa dabaate. Dafa kuma kudhan haa galtu. Dafa fooloo godhaa qaqqaba. Kuma kudhan. Sapiraayizii Ramzaa qaba jettee isinitti dubbatte jechuudha. Sapiraayizii isii. Dafa. Yee Tokko nama tokko hafe. Ramzaa bara Oromoo sin jaalatu sii galeesi. Kalas galchina jira. Yaa kam taate Oromoo maaliif na jaalanne? Nama najibba Afrikaa. Aboo ngalle. Fooloo narraa. Ngalle Ramzaa. Gosi deebise. Anumaa fi galtee jirti.
Galatooma wallahi baay'ee takka galatooma kanatti bitaa qabatanii sun. Okay, yoom ergita mallaqa akkaawuntii irratti? Boru. Ramsa. Borbira dareenaan Ramzaan adda waliin yoo akkaawuntii kee irratti boriin galii Ramzaan. Ayyee ayyee. Warabba Ara qaban. inni